Biiftuu ati dubbii sana maaliif haareen nutti deebita gurbaa kanatti hin bilbiliniis hin jenne galgalaa ganamatti bilbiltaa ilmaan sanuu naa guddisaa jettee jaan gurbaadhaan intalti onni irra baateef sanii. Ana yoomin akkasiin eegaan isarraa muradhe tuni ana eegaan shuqula isaatu ofirraa dhiiseen tureetiin jira maal irraa barbaadu fi waliin gana irra bilbilaan an bilbila isaa haaqeetiin jira bilbila isaatu hin qabus jamma. Eegaan ajjaash keenya jaalaltii fala guyitaati nama osoo hin ta'e muka irraa laa'u namni qabdi. Gaafa saniif gaa jaaladhe garuu immoo amma hin jaaladhu nanatti dhiiseetiin jira irra isarraa isa feetiin jira isarraa is muradheetiin jira maal jechuuf hin bilbile walii akkam akkanaa ta'uuf hin bilbilaan. Bilbilte maaliif jaartiin isaa wanni irra manaa deemte akkaan dhageetti biiftuutu itti bilbilee biiftuun tun maaliif itti bilbilte anillee irraa hin dhoorka jeetiin har'aan tana si dhufee dubbii tanaan gaafadhu jedhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota xiyya tanonni irraa burkutee bakka jirtan maratti isin haa geessu. Warreen na jaalattanii fi kanan jaalannees hundi keessanuu galatoomaa bakka jirtanitti nagayaa fayyaa isinitti haa ta'uun isin jaa har'aan tana maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolamu. Egaa wanni niin qabadhee dhufe gartee dubbii amma duraa ta'inan lafaa kaasa. Ta anaa fi muciyyoo biiftuu miyyoo gartee Abdii Mustafaa jaalatu san biiftuu na dura wal jaalatanii jeetillee isiniif himaatiin ture iddoo bashannanaa waliin deemaa turan hoteelallee waliin dhaqaa turan jeetiin amma durallee isin himee isin beeksise garuu akkasumaan isiituutu intala tana Abdiin barbaadu jira jettan isinillee akkuma isiniif fakkaatee dubbattanii isinilleen dhugaadhaa haqa qabdanii hordoftootaa fi daawwattoota kiyya arraas an dubbii sanirraa wanni niin qabadhee dhufe duniyaatu akkuma beeytan ilmaan Abdii abbaa mana isirratti nahiteetii deemte dubbii duniyaan ilmaan irra nahitee deemsan adda baafachuudhaaf iccitii gartee biyyoo biiftuu san fi Abdii gidduu jirtu san baasuudhaafiin har'a bakka biiftuun jirtu sanitti deemee dhufee gaafachuuf deema. Maaliin jechuu deemaan yoo jettu taatan biiftuu ati maaliif haareen nutti deebiftaa? Gartee anuu intala san sodaadheetiin gartee dubbii san dhiisee jaartiin Abdii Mustafaa duniyaa tuubsan naman dhiiftuu bakka jaarsa isin irratti gartee nama ajjeesu feeti. Jaarsi kiyya anuma qofaa fi jetteeti lolaa turtee anallee barbaadaa turte siitu gartee biyyoo san barbaada jettee sanumaafuu har'aan tana muciyyoo san telefoonatti bilbilte moo maaliif manaa gabbaatee siin heeruma jettee immoo isatti bilbiltee kanaan irraa adda baafachuudhaaf dhufee daawwattootaa fi hordoftoota kiyya mee dubbiin tun isiin tun haadha ilmaaniitii ilmaan sii dhiiftee gabba'uun dogoggora telefoonaas osoo hin fudhatin turtee telefoonaa osoo hin fudhatin manaa baatee jaan duniyaan bakka isiin jirtu ilaan gammaa hin mul'anne kanumaafuu biiftuu tana niin gaafadhaa mee biiftuu haameetiin gaafadhaa hangasuu daawwattootaa fi hordoftoota kiyya nafaana turaa waan biiftuun san anilleen kaameeraa keessatti gartee biiftuudhaan jalaa hafii hin jenneen malee lafatti nurraa jalaa hafii tuni duniyaatu naman dhiiftuu nurraa jalaa fi jeetiin itti dubbadhee jira biiftuu lafatti itti dubbadheetiin jira mee isiisaniis dubbiin Abdii san akka keessa jirtu biiftuun tun waan naan jettu daawwattootaa fi hordoftoota kiyya mee isin anumaa wajjin turaadhaa mucii tana yaameetiin akkuma gartee nama lafatti si haasofsiisu biiftuu tana gaafadhee irraa adda baree isin gabbaasaa iccitii isii fi Abdii gidduu jirtu tana walumaan jirammoo waluma qofa qabaachuu jirammoo addaan hafan isii fi Abdiin jeetiin gaafadhee mee isinii baasaa iccitii tana nafaana turaan isin jaa biiftuun tun matbaqa jirti wayi godhu jirti bakka isin jirtu tana dhaqee irra ani gaafa sanii walitti illee deebine nama obboleessillee sababii isitti nama barbaada obboleessi silaa nama obboleettii isaa jaalatte jaalachuuf qaba inni cinaala lolaa ture obboleessi biiftuu kun lolaa ture duniyaaf lolaa ture akkamitti jaarsa duniyaatti geeyitee akka fuudheetta duniyaarra maaliif fuudhaa jee warra lolsanii
warra gartee obboleessi biiftuu warra gartee ifee fuudhu deema fakkaatti wallee akkamiin fuudhan jee dubbata abdii Mustafaa maa fuudha jee meegaa innillee quban qabu mana hin jiru amma suuqa keessatti gabbee jaanii Dubaay mana dhaqee innillee lafatti illee na barbaadu jira dhufullee nan dhiisu biyyoota keenyarraa maa wamartaa siiriitti godhee jee dubbata jaalaltii fiifu daawwattootaa fi hordoftoota keenya siirirra hamtu biyyoo jaalalaatu irraa qabe gurbarraa duraan dhuguma sanitti kana mee isin siirii inni jusanii fi jaalala duraan irraa qabsan duraan irraa qabdeeti jirti ammoo maalirra waliin jiranii biifturraa hidhatta bara daawwattootaa fi hordoftoota najjaashtuuf nafaana turan isiniin jaa hangaan biiftuu matbaqaa gabbee yaamee wanta na gaafadhee cita na keessaa baasutti nafaana tura mee biiftuu sanis ni yaama nafaana turaadha biiftuu eessa jirta fokkame seeni biiftuu seeni taa'e hottuusi akkamiiti nagaa fayyaa qabda ani qabda haagaan akka silaannu fayyaa bareedduu kanaan fayyaa bareedduu qabda nagaa qabda Hai, arroo maaliif dhufte maal adeemte maaliif si gargaaran? adiidha wamaan hedduudhaan gaafachuu dhufee siis keessa kaasiis salaam ofiin dhufee takkaa gartee naafete walitti hin deemne gaafa kaanii egaa gartee abditti nageessii jettee dubbattee san booda ittillee hin geessine akkaan ittillee hin geessine waa hedduu gufuu hedduu tana nu dhuftee jira ati sanumaafuu warraan tana si biraan dhufee wayiin si gaafachuu dhufee arra waan si gaafachuu deemu jira ta biraa jira waan si gaafachuu deemu wanni biraata jirtu ati biiftuu meegaa dhuguma sanitti hordoftootaa fi daawwattoonni keenyallee si beekan yeroo hedduu si beekanii akka ati gartee abdii jaalattu si beekan ittiin heerumaa namni abdii dhiisinaan jiru gartee diina kiyyaa jechaa fa'aa turte dubbii sanillee obboleessi keetillee gurbaa kana dhiisii gurbaan nama gartee jaartii qabu nama ilmaan qabu siin jee gartee nama jaartii qabu nama ilmaan qabu gurbaa kana dhiisillee siin jee atillee hin dhiisu jettee bal'ooshoo birattillee namni gurbaa abdii dhiisiidhaan jiru diina kiyyaa jettee anillee kaameraa keessatti gartee gurbaa kana nurraa dhiisisiin jenne malee lafatti yeroo hedduudhaan sun dhufe gurbaa kana nurraa dhiisii jaartiin isaa tun gartee yaa'ii qabdi jaarsasii kana nama heerumu hin feetu jeeti anallee lafa na barbaaddi jeetiin sitti dubbadhee jira ati dubbisan maaliif haareen nukkaafte gurbaatti bilbilte yan galgalaa ganamatti bilbilte yan telefoon asitti bilbile galgalaa ganama bilbiltaaf ta'e Anti illee bilbila isaatiillee biloog godheetiin jira innillee kiyya akkasumatti firraa biloog godhi jeetti himeetiin jira ani sarratti isin bilbilee wulii maalirraa qaban irra bilbilaan jaarsaa jaartii gidduu maaltu na naqeen irraa dhaabbadheetiin jira nan abdii dhiiftee irraa dhaabbattee jira irraa dhaabbadhees irraa is muradheetiin jira abdii onneetii keessaa ba'ee jira. duuba inni maallaqaan irraa dhage inni maallaqaan irraa qabalee maal jee dubbata dubbatee sababii san irratti isin ilmaan irra nayitee hutte yoo ati ittiin bilbiliin maaliif gartee maallaqaan irraa qabalee akka nama oromoo tokkotti hin gargaaree jeeti inni dubbata. Yoo tanaa godhe dubbate malee anilleen ittiin bilbilee obboleessa kiyyaa akkuma waliin beekan suni amma dura ani waan narraa qabullee na gaafatee ture yoo inni kanaa kafala siyyuu taate anammaan kafalaa fijee obboleessa kiyyaa maallaqa isaa wanni dubbachaa oluuf hin jiru maallaqa isaanii kafalaa amishii wanni fayyaa caalaan waan taateef. Maallaqa isaa sanni kafaltaa jechuudha. Yoo maallaqa hin feene waan sumaan fedha jee wanni jaalasaa tan akkam gootanii haa. An wuli hancufa takka afaanitti dhufan afaanitti hin deeffatan waan taateef abdii na keessaa ba'ee jira jaarsa namaati jaarsa ilmaan qabu abada wulii isatti hin deebi'uun. Abdii ittiin deebitu jechuudha abdiin feetu kana amma booda. Abdii hin fedhuuneen. Garuu dubbiin tun yeroo hedduu dubbatamaa jirti miyyuma saniitu adda baasee ati deebiteeti ilmaan isaa sanuu niin guddisee ittiin jira isaa sanuu niin guddisaa isiin deemtuus ilmaan niin guddisaa hin tarti bakka hin tartee jaatiin abdiisan jira deemtetti ilmaan isaa sanuu ilmaan kanaa unaas irraa guddisaa ittiin jira dubbiin turoon jirti moo hin jirtu maa akkana jettaan abdiin ilmaan kanaa isiin deemtuus ilmaan kee kana naa guddisaa jetteen jira. Ani egaa obboleessa kiyya naannolee booda ani isatti hin deebine isarraa egaa murbe ture ani tureetiin jira bubbuleen yoomiin akkaseen akkas naan jettee jaa.
Ana kana jechuun dhagee ana kanurraa gartee jira dhaabbattu dubbii sana nutti haareen lafaa hin kaasin haa dhaabbattu jeetiin dubbadhee jira lafas dubbadhee jira ammallee dubbii sana nutti hin kaasin maaf jettaan ati akkasumas. Ana miti nama biraa ta'uu hin dhabdu adda baafadhu ani egaa obboleessa kiyya na lolee booda ani isatti hin deebine nama maqaa isaatillee na tuttuqu hin fanna sababii isaatiin nama maqaa abdiillee jibbeen hanga ammaatitti. Hin jirtu jechuudha immoo akkas jechuun. Ittiin jiru ani sarara egaa muradhe ture obboleessa kiyya amma yoo kana dhagee haaree taannaa ajjeessaa ati si harke si hunduu sunu dhageesse. Ani obboleessa kee akkasuma dhugumaa na barbaadu jiranii lafatti intala gartee jaartii abdiisanii waliin lafa na barbaadu jiran jechuun dhugee duniyaa maaliif na barbaadan ni beektaa sababii ati gartee itti telefoona bilbiltee gurbaa galgalaa ganama dubbiftuuf jechuudha. Akkasan nutti ittiin deebineefin si dhufee ammaan yoo duraan gartee jaalattii isaan ta'e jiraattellee nurraa dhiisi. Abdi nurraa dhiisan kabiraatiin si ilaala kabiraatu hedduu jira. Ati mana laaltaan ani jaagurra hin qabuuni an dulloota hamanan hin laaltu. Duraanis akka malee itti naneete waan ta'eef osoo hin beekiniin dogongoraan seene waan ta'eef ani irraa murdheef hin jiraan abdii maal ta'uufin jaarsa jaartii qabu abbaa ilmaanii maalirraa hin jaalla shabaaba akka xiyyaa xiqqishaa qadiin qabu nama rabbi sodaatamu nama obboleessa kiyya jaalatu laaladha malee maalirraa naa laaltaa waliin ganaa. Akkaan ganaati ilaaluun feetu nama bira. Ani waliin hin barbaadan si harkaan danda'u nama waliin ganaa. Taariyaa nama biraa kasee kajaarsa hin qabne ijoollee shabaabaa jira nama biraa. Ani hin barbaadun ififin laaladha akka xiyyaa. Kan ifi ilaallattu beektaa? Kan inni ifi ilaalladha. Jaarsa namaa ilaallattu gagana. Jaarsa namaa akkamiin itti godhan? Amma gisee akkana laaltu nama jaarsa namaa jaallatus fakkaata. Amma gaa waan takkaa jira. Ani wanni isin jechuu qabeettan. Hayin obboleessa keessa hannu sanni beektaa amma gana. Obboleessa keessan haa gartee nama biraatiif hannu. Ittiin hima nama. Obboleessa kiyya naa jaalate naaf ta'an. Maaliif yoo ta'e obboleessa kiyya bakka hamaan nan fedhu waan hamtuunis nan fedhu waan ta'eef. Obboleessi qe'aa nama alatti keessa namaan beeku alatti harka bara nama gurra huccuu uffatee gargarri huccuu haaree uffatee godhe nama waan qabne miskiina si kannaati. Obboleessi keessa kan isaan taajira habiraatiin harkemmaa san an taajira san jaarsa namaa jettee dhiifteemi gartee hamaallaqaas qabu horii qabu saniin nu harkamu. Ani hin barbaadu qabeenyi fiixeensaa miskiina akka xiyyaa yoo laaladhee irra naa wayyaa. Qabeenyi sawaa fiixeensa ta'eef isa miskiina akka xiyyaa kaniin ilma abaluu beeku eenyummaa isaa kaniin beeku laaladha malee tujjaaraa maalirraa ani hin barbaadu. Nama ganta keetii malee feetu amma ganaa. Ilma biyyatiyyaa kaniin eenyummaa isaa beeku kaniin ilma abaluu beeku saniin laaladha malee kaatinaa laaltu akkamiin itti godhan. Gaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya akkuma laata. Obboleessi dhagee obboleessi keetii fi duniyaatu magaalaa kana keessaa na baafachiisuuf deeman. Maaliif jiraachuun hawwatan halkan tokko mana torba dheetee nama barbaadde duniyaatu. Siijaa. Ani ilaala amma sitti himu dhugaanatti barbaaddaa maal isaan si baasanii miti anuu irratti si idaamaan dhageesse. Hayaati immaa ittiin bilbilee jechuudha imma. Ani ittiin maal ta'u fira bilbila isaa ta'u hin qabu bilbila isaas fira haqeet hin jiraan namaan takka jibbe kamiin itti godhaan dhiiseet hin jiraan abdii. Abdii ammaan tana jibbitee dhiiftee hin dhiibne dhagee hin dhiibne itti bilbiltaa galgala kana dubbisu jirta gurbaa kana nurraa dhiisi yaa boo. Ati naa gurbaa jala jiru garte moo naa dawwala jiru fi galte. Dhagee. Ati immoo waan barbaade dhuftee asinatti himi waan mana kana si fide natti himi. Maaltu zaa obboleessa kiyya mana jirre dubbii tana qabadhee si fichisiisee. Tanaan si gaafattuu dhufee wanti raasin harku nan dhiisu ni An dubbii abdii maana fiddaan dubbii abdii fi dubbii hawwisuu na fiddee an obboleessa kiyyaa yaamaa'u. Biiftuu. Dawwalee fi. Biiftuu hottu biiftuu natti yaamini. Obboleessa kana nan dhiisu hottu. Hordoftoota biiftuun dhugaa jirtu himtee jirti abdii dhiiseetiin jira jettee yoonoo obboleessa. An dhugumatti hin baafaddaa. Biiftuun ta duratti miti abdii jibbee jettee tunu aartee baatee qottee an duraa hin baafadhaa hordoftoota kiyya obboleessatti bilbila qottee gabbaateeti dhugumaan jibbite biiftuun.